لا إله إلا هو هو مولاه ربي شريكا كم نسله موتما درابودا لا إله إلا هو هو مولاه ربي شريكا كم نسله موتما درابودا لا إله إلا هو هو مولاه ربي شريكا كم نسله موتما درابودا لا إله إلا هو هو مولاه ربي شريكا كم نسله بسم الله ننجل كبا مكا ربي ولانا ما كان سادي بيغاما قلبنا ما ولانا خلق خير نطول ربي كنيا مولانا إذا توكي جم سودان شركي رانا جابانا يوني نجانو باسي دنيا خير مالتانا يا إلهي أمانا حرابنا جابه هو مولاه ربي شريكا كم نسله يا موتي درابو داسياك وقالني رسولك الدنيا فرقت رحمتاني ثم الحمد لله تاني أمة ثاني إسان الراجرات لقيا في رحمني وأهلي وصحبه تابعوا تهنداني هردفتو تايساني كانون دوما والغو هو مولاه ربي شريكا كم نسله إقلت بك يا سلام داران جلبا السلام عليكم ورحمة ربي جبا وبركاته يودك سنة جوابا أكرب سنبران ناقواب زنكبا أما سوان إننا لا في زرع ولا اللبا أنو في مالنكبا كنا ساسنينكه هو مولاه ربي شريكا كم نسله وبلا فبلتي ديو فقوت السنية الرسالة كوكا بابدو كنا يودا كيساني أنو فران دباني كنا ربي كيساني غارينا مفايدا كابوفانا زيتاني أم مسكينة واللالا وبوليسي كيساني كنا بيتاني يا كمان ماتاو وهو مولاه ربي شريكا كم نسله ربي نركت تيسو نندبتوكو نسيها كوكا بابدو أمتنا فقو أبلا فقوديو سكالينا دقو أمريك نديرسي أما زولين وقو أمة مريسا قوتي برا الدنيا راكو خيري كدن هنداو ربي نو فدقو هو مولاه ربي شريكا كم نسله موتم أن درابودا لا إله إلا هو هو مولاه ربي شريكا كم نسله موتم أن درابودا لا إله إلا هو هو مولاه ربي شريكا كم نسله هو مولاه ربي شريكا كم نسله هو مولاه ربي شريكا كم نسله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وبلين إسلام إن شاء الله تعالى رب سبحانه وتعالى قالني إسافاقه أمنتي بريدو تننوخني سبب بريدا خنرانو قده ربنا كسم إن شاء الله تعالى إسني أمنتي تنرجل ماله هندوئنا ربي ننجي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون دوبا بليانكي علمنا ما هندينو غرتي كسبا خناتتيس أكا أمنتي إسلاماتتيس أكا أمنتي براتتيس علمنا ما واسدي فجراتا أمنتي فجراتا بيا فجراتا سباب فجراتا سنيف إن شاء الله تعالى دوغورا ورغري هنغرتي شيكان اسن سياسا خيسن سينا ورجو
qajeelfama isiniif haa taatu duuba inshallah ta'ala obboleeyyan kiyya waa sadii irraa hin dubbadha tokkoffaa gartee dogoggora asirratti deemaa jiru du'aa'ii kadhatamtu faallaa deemanii nama gartee sheekkan arrabsu irratti gartee sani gartee tambira du'aa'ii gartee jajjabduu du'aa'ii jajjabee isaan isinin jaa obboleeyyan kiyya inshallah ta'ala sanumatti anse rabbi waliin silata qabachuu rabbi waliin gartee hariiroo qabaachuun dirqama keenya yeroo ammaa kanatti rabbiin subhanahu wa ta'ala gartee isa namaa kan tumsu gartee eenyu gartee rabbi subhanahu wa ta'ala isa malee bakka gartee ati rakkattetti kasi waliin dhaabbatu mootummaa addunyaati miti rabbi kan si quba qabu baliyyan kiyya kan rakkina keenya beeku kan mootummaa nuu ta'u beeku rabbi subhanahu wa ta'ala isa callaa rabbaliyyan kiyya Oromo qormaata keessa jirra jaarraa digdamii takkaa kanatti namni gartee gabrummaa jala jiru biyyi takka hin jirtu meenaa barreessa biyyuma takka tan biyya taatee saba ta'uus biyya takka jala gabroomaa jirtu hin jirtu nuti akka Itoophiyaa akka biyya Afrikaa keessatti jedhan sanitti biyyi gartee yaani hin gabroomin yaani khawaan fofokkottu maxansuuf nama jira masarra yeroo tanatti illee rabbi rahmata siyaa godhu obboleessa kiyya obboleettiitiyya yaani yeroo gartee ammaa tanatti jaarraa digdamii takkatti namni gartee yaani biyyi Itoophiyaa tun kolonaayiz hin taane hin gabroomfamne jedhan but sanuma waliin alaa kulli haal akka namni akka saba Oromoo gabroomfame hin jiru waggaa 150 janna eenyutu 150 tanaa hin beeku akka itti kaayan annaa galu diddee gortee eeguma dhalattee Oromoon gabrummaa gartee biyya siitirratti afaan isirratti amantii isirratti mana isirratti qabeenya isirratti gabroomaa tan jirtu Oromiyaa qofa saba Oromoo ta'e qofa kan biraa hin jiru waggaa 150 Oromoon gabroomte tan jaantun gartee aqalli xiqqeessaniiti gartee waan jaamale achi ole baliyyan kiyya gartee achi dura waa Oromoo bulchuu ture sani jechu rabbiin qormaata nu godhaa jira baliyyan kiyya rabbiin quraana keenya keessa maal nu jaa ud'uuni astajib lakum yaa gabrootan kiyya na kadhadhaan isiniifin awwaadha eenyu rabbitti iyyuu jira baliyyan kiyya hiriira godhaatumaan rabbitti jechuun dirqama keenya ta'a baliyyan kiyya موتي ظالمة خنا كانوا رابوس رب سبحانه وتعالى رب قرتي دقتا متي وام موتين ظالمي قرتي آبي والدلقاجر والله رب كي دقتا متي عما يعمل الظالمون رب يرمتك او قبابدو عمري قبابدو كيسان إساني فخننا يو رب أتشيك أبي إن بطش ربك لشديد قبا ربي خيتي أكني كابي أما من هيدا نما درب مخنامتي كابا ربي يوتي سكابي وومتي قوتك كان يوسي كابي نمني جلا فلا فتي جلا به أبدا هنجر أبليجن كيا قرتي إن بطش ربك لشديد كابا ربي خيتي أكان جبدو لا أجع رب سبحانه وتعالى دعائهم دقتنا رب سبحانه وتعالى نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه حديث قدي خيس يونو دبتو يو قبرتي هركا غرتي والقبي ربي جل خدته ربين هركا خنا غرتي شنچيسا دوا قد ديبسو هن سالفتين كانفتو بليان كيا علمنا ما يوني في فول إساد ديبتي وخدته غرتي سجبا أمو ربي سبحانه وتعالى نما اتددي بأجالة سنيف ادعوني استجب لكم نخدت دا اسنيفين اواد جد بليان كيا بلا شك غرتي أليس الله بكاف عبده سلا ربين قبري تشاف جيها انتاني خنما تمسو كان الرتر كتن رسول الله عليه الصلاة والسلام مال ننجاب إذا سألت فاسأل الله يو ربين كان واقافت تاتي نمو ويو واقافت تخندم تاتي فاسأل الله وإذا قرتي يوني فختم سبر بادو تاتي فاستعذ بالله ربين تمسا قافتو يا رمو خنو تكامنو ربي سبحانه وتعالى إساج ألا دابتك هنك أمنو أبليجان كي خنو تمسو كان يروهم دون ولين دابتو كان ركنا كان خيسانو باسو بلسوما قرتي لغانو فكنو ربي سبحانه وتعالى إساج ألا يا ربي أرمو الرخاي يا ربي سبخين الرخاي النيخدن كان قرتي سباتولو كان بياتولو بننسوتاف أمانتيف حواساف إلنساف مكينيتولو جنيهن كدن فودي ربنا بيوت نور رخاه ربنا أكنا قرماتا نقوده ولا نبلونكم بشيء رب سبحانه وتعالى جرسا وهين قرمات اسنقون جرو سابو مكينيا كان أفان كان دبة رب سبحانه وتعالى كان نقوده أبو ربني دان نور رهابوس والله مالك الملك يا ربي موتم مان تيتي موتين زلالم سيه يا ربي الدنيا في آخرة
nutillee mootummaan teeti gartee jabeenyi keeti qiwwaa si malee hin qabnu yaa rabbi gartee yaani qiwwaa hin qabnu waan ittiin dhoynee buufnu hin qabnu yaa Allah jechuu gartee takkittuma tana qabna yaa rabbi dandeessaa amata kana gartee nu gehe ji'ee obboleessa keenya haa caalullee dhiiga isaa nu baase inni rabbiin kadhachuun dirqama ta'a obboleeyyan kiyya harka rabbi jalaa ol kadhannu du'aa'i namu afaan beekuu naa kadhatu obboleeyyan kiyya kan asirra sheekan waa arrabsuus rabbi isaa haa qaceelchu gartee feetu ati faarsi nuti abaarreef irraa buusna takkituma tana ati du'aa'i godhii fi nuti itti goona rabbi subhaanahu wa ta'ala isaa qeebala mee nama gartee akkam siin ja'a gariin ragaadha qabda gartee nama abaaru gartee rasuuli mootummaa hedduu gartee mootummaa tokkorraa sodaate Allahumma kfihim bimaa shi'it yaa rabbi waanuma gartee ati feeteen waanuma dandeessuun gehiif ja'an gartee obboleeyyan kiyya isaan nu barsi shari'aan teenya waa hedduu nu barsiiste obboleeyyan kiyya gartee saniif rabbiin subhaanahu wa ta'ala isin haa qaceelchu yaa kashlabboota garii tuuta garii asirraa naguma ijju gartee duraanis abbees walumaan harka dha'uu turre arra hin dhooynu gartee rabbitti harka keenya ol qabanna obboleeyyan kiyya harka waliif dha'uun hafte obboleeyyan kiyya rabbiin subhaanahu wa ta'ala nuuf haa tumsu gartee viidiyoo ciranii ta'uu lamaa'in teenya sheekan keenya sheekan haraamii fi halaal beeyt hadiisaa fi quraan ragaa godhachuudhaan akkuma gartee warra siyaasaatiitti daangaa hunda keessan deeman rabbiin kadhatan gartee kana ciree kaan eksiirra kaay waatak eksiirra keessus rabbiin ni dhagee yeroo gabaabdutti rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu dhagee jarri arra harka asirraa tumu boru goda seentan isinummaan laalladhaa obboleeyyan kiyya gartee hundi kan tumtan agartee paartii badhaadhinaa ittanii olii gayyitan badhaadhinni waan nu godhe nagarre balaa malee obboleeyyan kiyya takka hin agarre yoo siif godhe addatti san siifi hawaasa kanaaf waan inni godhe jirtu meeqaatu oromoon tuldhumaa jiru obboleeyyan kiyya ka harka isaatiin guurame gartee mootii jechuun gartee mootiin bakka jirurraa ija gartee mixii dukkana keessa deemtu mixii ija gartee ija mixiiti jedhan mixii ijarra jirtu arga jedhan gurra qaba jedhan mootiin bakka gartee waan Itoophiyaa keessa deemu hunda gartee abbeen hin arga ni dhagee obboleeyyan kiyya gartee mee silaa kan gartee achi taa'ee haa caalu akkana je'ee faarsu gartee ifuma harka isaatiin kuchiisee halkanuma san qabee gartee warra gartee dhaaba gartee hawaasa kanaaf dhaabbatee mirga isaaniitiif dhaabbatee halkanii guyyaa boohu qabee wali guuree kaaniif dhiiga barbaadettanii yaaddanii biyya Itoophiyaa keessatti takkaatu seenaa keessatti hin dhageenye dhiini namaa kan beeku obboleeyyan kiyya durirraa eegalee dhiini Oromoo kaasatan behee hin beeku ni bahan jaa'ina yaadin ammallee hin bahu isa sanuu gubbaan waan garaa nama nyaatu waan nama boochisa nama gartee biyyuma gartee ifiitti du'e hawaasni Oromoo dillu kun itti awwaalachuu barbaadu keeydii mala baasanii maatii isaa tokkana jeejaanii fuudhanii reefka isaa olii gad deemananii akkuma cunqursaa mootummaa asiin duraatetti dirqitti Tigreen ifuma ajjeeftee ifi awwaaluu turte akkasii awwaale mootiitu awwaale eenyumee gartee warri bebeekamoon warri sirbu sheekootiin deebi gartee bulchaan naannoo Oromoo eenyutu irraa argame waan kan awwaale akka bineensa lukkuu takka saree takka nama awwaaluutti awwaalan sanif dhiigni nama hanqafadhe turullee hin gartee obboleeyyan kiyya hin dagatamu ni baha haa caaluun ta'is gartee maqaan isaatu haa caaluudha gartee nuuf caalee jira asirratti Oromoo gartee dhumattee jirti gartee sirna gartee asiin dura heeruma gartee yaani jajjabeessu heera gartee heera bulchina kan dhaadatu boo isin aqliin qabdanii nama sabe isaarratti gartee yaani meeshaa waraanaa kaayyatee waan akkanatti dhaadatu osoo gartanii aqliin qabdanii obboleeyyan keessan kan edila kana Hamza Boorana kan gartee Juwaariif sagalee ta'e halkanii guyyaa iyyuu ture Saudi Arabiyaa bakka inni galu amata sagaltaa'ee dhokatee iyyuu ture abbaa Qeyrootis halkanii guyyaa saba kanaaf gartee halkanii guyyaa iyyuu Baqqalaa Garbaatis hin argitanii jarri kun garaaf dhaabbate inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun yaa hawaasa keenya gartee ifiif wal cabsaa jirra yeroo ammaatti dhaabata gadhiisaa Oromummaadhaaf deema kallattii hundaan gartee itti fufaa hiriira hin cabaa abbeen hin bu'a rabbiin ka caalu nuuf fide obboleeyyan kiyya saba feeterraa haa ta'u rabbiin ka hawaasaa caalu biyya faranjii tan jiru tana gartee amantii ta'e saba kee gurraacha adii eeshiyaa araba osoo hin jenne amantii ta'e hunda namni akkasii jira Oromoo bulchu jira kan mirgi biyyattii keessatti hin eegamin biyya tana keessa jiru biyya akkanaa tan rabbi subhaanahu wa ta'ala nuuf haa godhu obboleeyyan kiyya nuti dhaaba dhiisa dhaaba hin qabnu yeroo ammaatitti gartee rabbiin Juwaari sahabaasu Juwaar duu miliyoona takkaa jira obboleeyyan kiyya meeqaa du'e keessa daranii meeqaa awwaalanii meeqa dhabamsiisan
akka Baqqalaa Garbaa hedduudha akka Hamzaa Booranaa hedduudha kanneen birooti fakkaata akkasii miliyoona takka ammoo harka asirraa hin tumin rabbiin fuula rabbii dhaabbachuuf ta'ita haqa waliin dhaabbadhu haadha abbaa keetu taate rabbiin waloo qalaqtee alaa anfusikum jaa haqa lubbuu teetii irratti illee ragaa bahi jaa agartee namarratti ragaa hin bahin lubbuu teetii irratti ragaa bahi obboleessa kiyyaa obboleettiya gaheenuuf wala rabsuus dhiisa asirraa dhaadachuun qawwee walii qabatanii Oromoo waan takkatanii sin dhaamu karoora godhatan kan nu fashalsu jiru ka afaan keenya beeku kan gartee nafxanyaa ta'e hedduudha gartee ka afaan Oromoo barate hedduudha maaliif jennaan qawwee sitti asii ol qabata akkana jedha kuni hafte hulii obboleeyyan kiyya karoora lafa jala godhachuu malee namni waggaa kuterraa ta'amata dhufurraa fuuldura dhufuu waan godhuuf deemu karoora lafa jala gara piraayiveetii waa haasa'uu qaba asirra tolbee waan akkasii goona jiru sannamaa miti aqlii hun qabu jechuun obboleessa kiyya obboleettiya du'aa harka rabbii dhaabbadha gartee sadaqaa kannadha haadha abbaa keessanii toloo oolaa gartee qulqulleeffadha uduwadha fuula rabbii dhaabbadha islaamni ni beeyta rabbi irraa hin dhabnu du'aa'iin takka amma rabbi namaa kanna takka waan as deemtu zulmii tana sirraa dhoowwa ittisa gaacheena takka akhiratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala si kanna rabbiin nama hin noongeessu rabbiin nama gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala gashii nama hin godhu haqa namaa hin dho'isu rabbiin subhaanahu wa ta'ala baankiin isaa guddoodha rabbi subhaanahu wa ta'ala waa hunda harka isaa jirti bilisummaan harka isaa jirti gabrummaa illee hafadha irra kaaya nurra tursiise nu gehe rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu haajoo cubbuu nuti walit daleenu tanaatu akka nu godhe obboleeyyan kiyya gehe abbeefis gehe amata kana achi wallaahi hin jiru kutee ni gehe Oromoo ofirraa buufti gartee sirna cunqursaa waggaa 27 bulchee ofirraa buusne gartee kunis ni bu'aa takkitti tana beeka rabbitti amana rabbitti hirkadha gartee miliyoona heddummeen keenyaan hin dhaadatin obboleeyyan kiyya kan aqli gartee gariin kan miilaan yaadu jira aqli sammuusaa hin yaadne tana kan bineensotaan garaagarummaa hin qabne sareen garaagarummaa hin qabne jira asirra waan arketaa hayaasa obboleeyyan kiyya gee siyaasa dhiisa maaree sheekan siyaasaan seenina afaan anaafeete irraa soin afaan Oromoo kana kan lafa kaa'e alaabaa irratti kana jala dhiichiftu kana gartee kan lafa kaa'e qubee tana lafa kaa'e eenyu atummaan deebise jaarraa abbaa gadaarra gartee deebi akkasumatti Sheekh Bakrii Saapholorra Sheekh Maamar Rashaadi Aliyyi Cirrii kanneen naannoo hundarra isinummaanuu gartee itti yaada warri gartee sheekan siyaasaa keessaa hafaa kan jirusan itti yaadi eenyuun lafa sii kaa'e yoo aqlii kan qabaatu taate tanumaan siidhaama akka gartee bineensota itti yaadina akka namaatti itti yaada video cartaniitu mo fafacaasina information intaanes waan hawaasa kana gartee gaddisiisaa rifachiisaa gadi lakkisina Oromoo nuti gadda keessaa bahu qabna gartee gaddine hanqa gartee rifanne hanqa obboleessa keenya Hacaaluun du'esan arra duula qabsoo keessa jirra waan moraalii waan hamaa gartee nama kakaasaa gartee waan akkanaa kana malee waan gartee nama rifachiisaa waan kijibaa jalaa dhawa information dhugaa walii gartee erga kan kijibaa dhiisa gehe hin qeebalina sheer namaan godhina tanuma akka obbolummaa islaamaatiif akka sabaatitti illee isin dhaamadha maal jaasa quraana kamiin sababa yaani ati quraana sitti manis gariin hadiisa sitti manis fudhachuuf hin deemtu ati ijjitee abbee malee waa takka nagartu haadha abbaa keetu quban qabdu gariin haadha abbaa keetti tolooli hanqa abbee ka dhiiga namaa akkana nyaatee meeqa guuree yataamatti hambisee meeqa hajjeesee meeqa mana hidhaa guuree meeqa arrallee guuraa jiru meeqa dhukaasa irra banaa jiru ati abbee miti kan jechaa jirtu kun mana kee keessa abbaa manaa taate ilmaan kee yeroo waa balleessan ilmaan kee yoo waa godhan kan hin beeyne dayyuusaa kun aqlii hin qabu jaaliin arku jechuudha hedduudha kaasirraa gartee gurran qabne summuun bukkumun umyuun fahum laa yaaqiluun karabbiin jedhuun ka gartee ija qabu ka gurra qabu ka waa takka hin dhageenye duudaa akkanuma deemu akka gartee fardaa kan akkanaa guutee jira asirra obboleeyyan kiyya akkana nama barbaachisu aqli sii kanne gartee abbeen saba keetirraa ta'uu qofaaf hin iyyin naannoo tee ta'uu qofarraaf hin iyyin mootummaa adlii haqa obboleeyyan kiyya gartee waa meeqa gara amantiitti dhaanis waa meeqa nurra godhe gara siyaasaa tanaanis waa meeqa nurra godhu jira meeqa garaa murate isarraa obboleeyyan kiyya gartee shira inni dalage namni takkaan hafxanyaan akkanan dalagane Oromoo irraa hiikee kan gaara jiru hiikkatan malee jedhee saba biraa hin hiikkachiifne Amaara Tigree nama takka hin hiikkachiifne hiikkachiisee naqee biyyatti ol naqee ollaa isaa Keenya East Afrikaa tana lafeen gartee Afrikaa tana nagee godhatee kan daayispooraa jiru akka Jawaar warra siyaasaa hunda galfatee mana hidhaa irra guutatee inni kanattiin turaaf deema abadan hin turu arra nama ajjeesam guyyaa tokko nama ajjeefama
takka harkuma oromoo du'a takka harka nafxanyaa du'a takka harkuma rabbii duuti nagaa itti dhuftee du'a malee abadan ni turan sahina rabbiin kan dagateen sahina rabbiin kan dagateen sahin kan amantii isaa dhiisee bar kun murtaddii kan sila ajjeefamuu qabu bar nama amantii isaa amantii rabbiin isaa file amantii gartee rabbiin inna diina inda la islaam jee isaa kan keessaa bee jibbe saba kee jibbe maal naa godhettee yaadda parsantii dhibba keessaa gartee 0 tuqaa takka yoo gartee waa oromoo tanaaf godhe namni kun gartee shira waa'ee communication keessa fieldiin isaatu waanummaan inni itti eebbifame waan addaa gartee waan gartee spy ummatuma kana qorachuu duris waan nuti keessa ture ni beeytan mootummaan tusummi dhukkuba kursi isa rabbi jala haa kaasu obboleessoo haa buqqisu nurraa idan diyaa hundetti fakkaata akka isaa keessa jala deemuun rabbi subhaanahu wa ta'ala haa buqqisu dhiiga ummata keenyaa haa baasu yaa obboleeyyan kiyya gehe rabbiin subhaanahu wa ta'ala nun haa jiru du'aa itti jabaadha waan halaal nyaadha waan halaal ufadha harka keessa rabbi jala ol qaba rabbiin subhaanahu wa ta'ala hin deebisu gartee dila kana keessa tokko rabbiin subhaanahu wa ta'ala ni dhageef wallahi abadan nuti ni zaman lamamne du'aayin nama miidhame deebi du'aayin nama musaafira du'aayin haadhaa fi abbaa du'aayin afaan nama soomanaa qabu kanneen hin deebitu rasuulaan nuun jee gartee wamaa yantiqu anil hawa nuutu itti dalagachuutti hin jirre waan biraa dhiifne waajjira adda addaa hiriira baan rabbii keenyatti haa baanu hiriiroo obboleeyyan kiyya halkan hirriiba irraa kaanee haa kadhannu raka'aa lamaa salaannu sadaqaa kanannee rabbiin haa kadhannu obboleeyyan kiyya rabbi subhaanahu wa ta'ala ud'uuni astajib lakum jaagartee rabbi subhaanahu wa ta'ala ادعوا ربكم خوفا وطمعا رب سبحانه وتعالى ننجا ان شاء الله تعالى سنيف دعاء اتهاجبانو هل كان يقول دعاء قرأتون دركمتا نتوان براد ابنه بكا هنتاني جبا اولي ابنتي ضعيف الرقدي المنا ما خد انه بليجن كيه بيتي هندنو قرتي اكا اتبلي سومتك ابدي لولتي فنچلو اورومو هيرا قد قرتي هيرا سبتشي سوداف هيرا تسقبي سوداف هيرا تدليسسنا يجون اورومو رتي دلقودا meek harma ciraa kana mililik achi keessa dhaabame kunuu isiniif geessi gaafuma awwalaatu sanuu nuuf geessi wahiif callille siyaasaa mee warruma siyaasaa dhiifna ta doktora injiinara ka gartee waan hunda amantiisi sheekanii dhiifna inneeti gaafa nama akkas godhe achi kaayee sanuu dubbiin badde ani gartee fardummaan sanuu gartee hatamuu gartee baleessa keenya deemee goota keenya haa caalu isarraa hin dhage fardi akka keenyatti nama farda hate seenaa akkanaata nafa baase inni farda sanirra akkam gartee fardi san dhiifamee waan biraa irra kaayamu qabdiyuu jedhe obboleesso kitaaba waa meeqataa abbeen godhee karoora irratti dhaadateen akka amata 10 bulchuu deemu waa hedduu argaa jirtan obboleeyyan kiyya gartee horii keessaniin deema rabbiin subhaanahu wa ta'ala wajaahidu bi amwaalikum wa anfusikum qabeenya ka dura dabarse qabeenya kan ilmi namaa innal insaan yuhibbul khayra shadiid qabeenya kana kannadha kanaan bilisoomna malee akkanumatti teenye obboleeyyan iyyuun afaaneen hiriira torbaan tokko deemu jira akkanumatti iyyaa olumbu'aa hin qabdu addunyaa nu dhageesse nuti hojii teenya tanurraa eeggamtu gaggeessuun dirqamata duula afaanii warra rabbanu garii keenya irratti banu haadhiif no obboleeyyan kiyya rabbiin subhaanahu wa ta'ala nurraa haa jaalatu hedduudha gartee kan waanuma arke haasa'u maal jedhese akkasi gartee rabbi subhaanahu wa ta'ala nurraa jaalatu waan dubbannu nuti rabbiin fuula guyyaa qiyamatti na gaafata mindaan itti harkadhaa jennee dubbannu obboleeyyan akkuma siyaasaa hin jennu gartee saniif insha allahu ta'ala du'aa'ii malee wanni nu baasaa hin jirtu du'aa'iin gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala du'aa'iin silaahul mu'min ja rasuulli gartee miha yookaan meeshaa lolaati gartee ta waa hundaan firraa ittistu gartee ta zaalimatti kadhattu nama si miidha kadhattu nama si zallame kadhattu nama si rakke kadhattu yeroo rakkatte kadhattu du'aa'iin tana hunda waan caalaa hin jirtu rabbitti achi deebinee rabbii keenya subhaanahu wa ta'ala haa kadhannu namu afaan beekuun kadhadha والله ربي نما هندراني قبل يوم قل فول ربي دابني ادعوني استجب لكم ربي انت نون جاغرتي وبليان كي جاغرتي ربي قرماتا نغو اجر وبليان كي غرتي بلسما وغاديرتو تنان عربو دنوغه نواجرو وانت كبيخ ربي سبحانه وتعالى قران خيني خيسا وان نجرو غرتي وانت كيسن جالچو ملا اسني شريتو ملا وانت كيسن جيبو ملا اسني خيريتو ملا لبوها چالو مغرتي دو انسانو تغرتي هنجبنا ربي وهي في دغرتي خيري دافدا سنيف إن شاء الله تعالى تانا تنبلي سمى ربي سبحانه وتعالى نهاقودو أكا سمانو أرما الرسات دامنا غرتي كان ساقونا أكا وان يادنو سات دامنا جم أجيساني أكا يفين فرن تنوالاني
boollakkeen taane qotanii darbanii alaabaa gartee Itoophiyaatti maranii waan hin taane taboochiif tabiraachi itti fidanii ifii mootummaan darbee awwaalee haa abbaan akkasii booyu arra gartee Jawaaris qabee saba kanaaf yaadettanii yaaddanii yeroo garii achiif dhaabi obboleessa kee Hacaaluu maatii takkaas laatee Oromoon addunyaatu miliyoonni guutuun haadhaa fi abbaanuu gartee gaafannee jedhan Finfinnee keessa awwaaluu dhorkanii akka gartee reefka bineensa wahii du'etti olii gadi hin ceha akkana godhanii akkasii awwaalanii meeqa akkana godhan arra qofaa miti jarri gartee mootummaarra jiru kun hundinuu obboleeyyan kiyya warra mootummaa yeroo dheeratu keessa ture dhiiga keenya xuuxaa ture eenyu ajjeesee miti dubbiin kan ajjeese mootummuma namni nama ajjeese ana ajjeese jaa sila yaa Oromoo antanuma tan isin dhaamadhu rabbi isin irraa jaalatu dhiisa sheekootirratti iyyuu siyaasa irraa ta'a jechuu gartee siyaasa awwala namni keessa seenee sheekani yoo tanan beeyne deemi seenaa fi waa dubbisi hanga feete turtus numa urra jette jedhanii hanga feete turus numa dhufti diina kee harkuma keetiin ajjeese jedhan nama ittiin argini tana ta'u Oromoo irraa ergamu فاصبر كما صبر أولو العزم ربي جلونا كنبيين أمت أسسي درا نبيوتا سنت أبسيني أبسيني دعاي خدتها ربي راجراه مرنو نرفتي بالسمة يا ربي إن شاء الله تعالى يرو جباب دوت إن شاء الله سني بريان كيا دعاي ولي جودا بكجر تاني خلتي وندان جم ربي سبحانه وتعالى أتدي بيا ترتيب ربي سبحانه وتعالى ورا خير لقيت دلقنا عقولو يندو جوريس ديفهم إن شاء الله تعالى أمو دعاي جودو أبارو في الرابوسو إن ديفن أبدا ربي نورها قبو ربي نورها بوسو ربي سبحانه وتعالى أكي إني بإغرتي ربي سبحانه وتعالى أبي ملباسي ربي اللي ملك أبا مل ربي ونمني انجفة جرو ربي سبحانه وتعالى نورها دربو جيها جو الدنيا تنرى غرتي غندها چالون ديمت ربي سبحانه وتعالى إساسا دبرسو سينا فقطو ليسي ديما سينا بردو هنديفني وروتن براتي خيسا جل جرانيس يرون تيسان غرتي geessa isinii fi takka hawaasa waliin dhaabbachuu takka agartee biltsiginnaa wajjin dhaabbachuu tanuma obboleeyyan kiyya nuti dhaabarra hajaan qabnu nama gartee hawaasa tajaajilu barbaanna biyyoota hunduma keessaa dhaabni adda addaa ni jira Ameerikaa qabadhu biyyuma feete keessaa dhaabni hawaasaaf hin daleenne bu'aa hin qabu paartii badhaadhinaa jettanii paartii balaa tanaas nurraa dhiisaa obboleeyyan kiyya kan gartee karaa obbolummaatitti akka sabaatitti fireendummaa wal jala qabnus gartee yeroon gartee tan gartee adda deemanii miti gama tokko haa taanu yoon ani siniif hin taane bahana jala waa takka waan walii goonu hin jirtu dhiiga obboleessa keenya kana kan dhugamaa jiru isin mootummaa zaalima kana kan nama cunqursaa jiru wajjin dhaabachuun waan garaa nama nyaatu hunda keessanuu kan wal beeynu saniin isin jaa wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh